Egaa yeroo jalqabaatiif ijoolleen tiyya jechuudha. Ganna erga balutti cufamee harmi tiyya bira turte. Maashaallah tabaarakallaa. Egaa warreen tiyya garuma viidiyoo kanaatti na waliin jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun beekama. Suuraa waliin galanii beeka. Ammaan tana dhufee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam nagaa jirtan obboleeyyan kiyya jaalatamuuf kabajamu akkam jirtan fayyaa keessan yaadaman isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatu sin jaana bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya yeroo kamiiti jechuudha. Itti aansuun akkuma seensaarra argitan san ijoolleen tiyyaa harmee tiyya bira turan torbaan lamaaf boqonnaa jechuudha. Saniin wal garuu tursiisuu hin dandeenye qaraatii qaba waan ta'eef amma isaan bira deemuuf fuudhuuf torbaan lama fixatan waan ta'eef fuudhuuf gara sallaa deemuu heeda jechuudha. Kanaaf isinillee na waliin koottaa isinirraa badee jira namoonni na gaafattanii wallaahi لازم هدون إسن جالت أيدو سين كابجركم إسن نجالتن أكما إسنوما ويا جتشود إسن أقومتكو ميديا رنارجتني نجالتني اليوم إسنوما اللي أرجعهم بيكو جرو وردفتو تنام كما كود أشاني كان جتشودا وندكي سنو غلطهم ما إسن أفبيتني ورجعنا لك يا سبسكرايبي قوتني وردفتن غلطهم والفاد إسن جا Kanaafuu ammaan tana mee kuukisii ni jaalatanii kuukisii illee ni godhaa fi waan birallee kan itti qabadhee deemnu jira garuu kuukisii tana jechuudha baay'een keessa meeshaa kana warri na gaafattan meeshaan tuni humna hin qabdu yooma san irraa onni tattaati garuu haga tokko yoo of eeggannoon gootanii itti gootanii akkuma geessan ixxanii keettan yeroo dheeraa isin tajaajila jechuudha warri ka sibiila san na gaafattan ka sibiila sana fayyadamee hin beeku yeroo baay'een tabalaashaa waan jaaniif biteellee hin beeku waan jechuudha garuu ni jira innis ani kalaastikii kana fayyadama yeroo baay'ee kalaastikii kun jijjiirama dhufa yeroodhaan kaamma ittiin dalagaa jiru kana dhiyeennuma kana bite egaa kuukisiin keenya kun kana fakkaata haala kanaan nu bahee jira yoo godhusan piinkii ture amma yoo bilchaatu akkana ta'e halluu magaalatti irraa fuudhe jechuudha adii san hin jaaladhu ani egaa gubatillee osoo hin taane magaala agartanii kun biraawuni bareeda isaati. Egaa akkas gooneen booda dhedhiqannee uffata keenya jijjiiranneetiin deemna jechuudha akkuma argaa jirtan kana egaa shaaworii fudhadheen booda uffata kiyya jijjiiradhee amma kallattimaan gara asallaa wajjin deemna jechuudha malli keenya karaa asallaati yeroo jalqabaatiif jechuudha ijoolleen kana biraa deemanii hin beeku kan illee biraa deemee hin beeku adaawwanni martuu hima ta'a. Akkana siin jaarrisa kiyya kun uffadhee maashaallah tabaarakallaa jedha namoonni qamisiiwwan kana gaggaafattan qamisiiwwan kana ofii daddalagutti jira inshaallah yeroo dhiyootti immoo namoonni barbaadan na dalagsifachuu dandeettanii jechuudha qamisii akkana kanniin garuu likkeetii keessa yoo lakkaa'attanii natti ergitanii mana uffataa isin cinaa jiru isin dhiyoo jirutti lakkaa'amtanii yoo teelegiraamii natti ergitan isiniif hin dalaga jechuudha hordoftoota kiyyaa wadhisiisaadha akkanan isin hordoftoota kiyyaa. Itti aansuun kunoo anaga bakkuma argirraa waraabu raawwannatti namatti hin tolu dhugaa dubbachuuf viidiyoo biyya keenya keessatti ulfaataadha jechuudha. Yaa waan biyya namallee deemee hin beeku garuu ijoolleen baay'een gara keessaatiin gisee dubbistan gadi baatanii maa hin waraabne warri biyya keessaa beekeessonni itti ilaalamutti wanni ittiin booharamu baay'ee jira gara baadiyyaa deemtanii maa hin waraabne ijoollee baay'een nan jaa fakkeenyaaf eega namatti illee dhiyaannee yuutubaroota wajjin illee dalagne gadi babbaatee maa hin waraabne namoota kee wajjin jettanii warri na gaafattan ulfaataadha viidiyoo waraabuun gadi bahanii jechuudha mana kee keessa gibbii keessatti waraabuu dandeetta garuu gadi baatee gaafa waraabdu namni akka biraattis ilaala jechuudha waan biraa wajjin wal qabsiisa waan ta'eef waa'ee yuutuubii irra namni sirriitti waan hubannoo hin qabneef akkasitti siin ilaalan jechuudha akka biraattis ilaalan kanaafu maskootii marra nagata waraabuutti ture osoma deemnu gara dheeraachi dabarree gara itayyaa geenyummaan roobee miti rooba bismillah rooba adda wayiiti roobe. Egaa viidiyoo kanaan bagadi isin dhiisaa jira malee torbaan ga'e hunda waraabee gadhiisuun natti hin mijanne achillee deemee jennaan kan maatii wajjin oomuu maatii birattanii waan kamuu dagattanii maatii wajjin haasa'uu bashannanuu taphachuu sansantu jira viidiyoo tokkoffaa editii gizee goonuu gizee sagalee irratti dhugoon amma sagaleen takka namni takka bakka hin jirretti sagalee irrattidha maatii keessatti mootu namni cadhisa jechuun ni ulfaata saniif muraaba malee gizee maatii bira jiru gizee nama wajjin jiru viidiyoo editii goonuu natti tolu jechuudha viidiyoon kuni ka torbee dura waraabame jechuu barbaadeeti wanni ani isinirraa badeefillee biizii waanuma ta'eefi barumsa illee barachaan jira ture እና maatii birallee deemee ijoollee fuudhee gara deebee bakka olii gaditti ture jechuudha hordoftoota kiyya akkasitti akkubatan isin jaa namoonni meeshaan dhiiste nan jettan meeshaa kamuu ani isinii qopheessuu hin dhiisne hojii kiyya namni iyyuu fi lafa kaa'ee hin dhiisu kanaaf waan barbaadan orderii godhachuu dandeettan jechuudha maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii amma ji'a
gannaa ta'uudhaan gannaan wal qabatee wanta mana ho'isu maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii bunaaf sukkaara bunni akka qaala'inii beektanii miti. Bunni kuma ofii galee jira haa ta'uti ka namni buna dhuguu hin dhiisu abadan jechuudha. Namni jechuun nyaata caalaa buna biyya keenya keessatti kan sirriitti barreeffamni jedhamu. Kanaaf bunni namni gaafatan asbeeza mana keessa zayitii buna sukkaara misira waan barbaadan asbeeza irraa eegalee haga uffata irratti dabaree meeshaalee bunaa garagaraa firaasha garagaraa waan barbaadan walumaa galatti waan niyyaan keessan keessatti isinitti dhagahame maatii keessaniif orderii godhachuu dandeettan. Kana yoo isin jo'ani biyyoota fagoo geessuu hin danda'u obboleeyyan kee hojii waan natti ba'atuu fi biyyoota dhiyoo immoo isiniif geessaa inshallah akkasiin jaa. Egaa sallaa ga'een booda immoo asitti mirqaantee ijoollee viidiyoo keessan galchuu yuan ijoolleetti garuu ednatti tole jechuudha. Ana akkuma ta'in nujeetiin dhaqee waan dhaqu isaan dagatanii yakko ofii jalatti maxxananii jechuudha. Akka tasaa dhaqee ollaa eebboo jira eebbasan dhaqanii zanaa jedhanii deebi'anii waan dhaqu isaanii isa aanaa asii dhaqu isaanii eebbasanii bahu tokkuma sa'aatiin ubiti minaaminaan jedhanii ture sa'aatii san bitee kenniif waan isaan barbaadan tokko bitee fi ture. Bakka akkamitti akka gammadan waan natti himaa turte sitti garuu sagalee mutii irraa godhee isaan lamaanuu jechuudha. Akkana kana caalaa irratti isinii hidhuu fi miti yaadumaan amma irra galchee jechuudha. Sitti immoo uwwisan fidee fi ture. Kukkisi baay'ee jaalatanii maashaallah tabaarakallaa jedhaa isin ija. Eegasiin booda gadumaan teennee diqqoo argalfannee harmeetii wajji gara magaalaa deemne jechuudha. Eega dhufee diqqoo jedheen booda asitti suuraa nu kaasinaa jechaa turani. Ilaala akkanatti achi as garagala jedhaan jirti taangafaatuun jechuudha. Kana sinjaa hordoftoota kiyyaa eega hagana diqqoo xaxamanneen booda umasan baanee osoo hin bahin dura kun naannawaa gibbii gara laatiini. Baaqelaa kana fuulii kakkasuu barbaanne gurguddaa keessaa guuruudhaaf akkanatti keessa soraa turte jechuudha. Harmeen tiyya fuuliif ka ta'u firee gurguddaa yoo kakka'ame jechuudha. Didiqqaan ni caccaba. Kanaaf isa keessaa guurre isillee gargaaree isa guurra sitti immoo tumamaan kunoo habaaboo naa kennite jechuudha. Maashaallah habaaboo kan bareede ittuma yaaddee haxiriirraa murtee hiitee naa kennite. Akkasii maashaallah bakka baay'ee gammadanii achi taa'uu isaaniitti illee gammadanii deebi'aan isaan fuudhuuf gisee dhufellee gammadanii garuu yoo ani isin fuudhee gala jedhuun bakka ittiin tolle asuma ta'inna ganna kana yookaan barumsi aga banamu jechaa turanii lakkiin ta'uu jedhanii maaliif quraan irraa badan jechuudha. Torbaan lama guutuu ta'anii jiranii maashaallah yeroo jalqabaatii fi kana gana ta'aniyyuu ammaan tana boofutti jirra jechuudha. Gara magaalaa ol baanaa ammallee turtiin keessa anuma wajjin haa ta'u viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Namoonni baddeedhaan jirtan ni jira inshallah amma booda hin baduu viidiyoo kiyya laalaa yuutuubiin kiyya gadi deemee jira dhugaa rabbii amaluma yuutuubiiti kuni baree jiran uummanatti fakkaatu garuu haa ta'uti badullee hin barbaadu hojii kiyya. Yaa ka hojjetan malee waa hin dhufu hojjechuun immoo dirqama kiyya jechuudha. Viidiyoo asirratti hojjedhe hojiin kiyya itti fufa yoo dhiisillee ima dhaabbata jechuudha. Yuutuubiin waan natti tolu keessa gaa waat hojjette hojii keeti yoo ati dhiistes akkasumas si dhiisa jechuudha. Innillee kanaafu namni yoo jijjiirama barbaade itti dalagata jechuudha. Kanaaf ammaan tana illee kallattii maan gara dalagaatti deebi'a. Namoonni viidiyoo jantaa tokko hojjedhu maa baddee naan jettan inshallah biizii ta'uu irraa kan ka'e ni wajjadha jechuudha. Wanna isin nagaafattan hundumaa haga danda'een ammaan tana isin immoo viidiyoo laayikii sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo kanarraa eegala laayikii godha hundi keessan yaada muraada keessan barreessa. Itti aansuunis viidiyoo birallee isiniif hojjedha. Guyyaa torbaanitti illee yeroo sadii yoo ta'e ammaan tana osoo gadi dhiisin torbaan caalina fakkaata. Akkana isin ijaa hordoftoota kiyya kanaaf hundi keessanuu laayikii naa godha. Warri yuutuuba kiyya laaltan sabskraayibii keessanillee argee jira. Sabskraayibii 15,000 ol darbitanii jirtanii dafaa kuma 20 nagalcha gaafa kuma 20 nagalchitan eegaa sarpiraayizii isiniif godhanillee sarpiraayizii kee dhufnee nyaannamuun hin jedhina yookaan laallan jedhina. Egaa dhuguma isin irraa hundumaafuu sabskraayibii kiyya kuma 20 gahaa isin jedha. Dafaa sheer laayik godha. Dhugaa dubbachuuf sammuuna duraa san baay'ee akka sabskraayibii godhaa turtanii deebitanii anillee viidiyoo dhiisee jennaan namni yuutuubiin amallisaa yoo ati daftee dalagdee sabskraayibii illee dabalaa deemaa viiyuu illee dabalaa deemaa yoo xiqqoo mallee ati irraa badde namni maal akka ta'e hin beekuwani viidiyoo illee gadhiiste hin laallamu jechuudha. Yoo turee nama torbaan lama ji'a tokko fa'aa turee osoo gadhiise baay'ee hin laallamu akka ta'e agati viidiyoo 2-3 irra deddeebitee gadhiisutti. Asallaa keessaa hiika muuzii kana qofa asitti argan hunduu bakka jijjiirate garuu muuziin asuma jira. Asallee xiqqoo diddiiganii haa ta'u inni asuma jira. Wanni biraa wanni takka bakka duraanii hin jiru. Gabaan midhaanii bakka san hin jiru eessa akka isaan fidan hin beekuwani.
muuzii garuu asuma jira irraan adiqoo gadi diddiigan malee inni biraawun hin ajaa'iba jechuudha. Asallaa ani yooma diqqee numa asalla jedhamee beekurraa fooqii tan fooqi matana maaliif akka halluu isa jijjiiruu dadhaban hin beeku fooqii kana agartanii halluu keelloo fi wanni kana bunni kana fooqiin tun akkanumatti beeka akkanuma jirti jechuudha. Gammallee dhoqqee isinitti fakkaatinii hin qorraa kabada. haa ta'u waan qorra balleessu kana haadhatii hojii gabbaanii asitti waan bitan jettee waan san soqeen dhabu jechuun osoo achitti natti himteen bitee fidaa fi meeshaa wayiiti garuu dhabee jennaan ooma cadhisee wanna biraa bitee fi ni dhabee jechuudha wanni isiin barbaaddu san mana meeshaa sadii moo akkas dhaqee dhabee jennaan dhiisnee gallee haa ta'uti asitti waan isiin barbaaddu keessa waan lama bitee fi waan tokko ni dhabee eegas booda wanna biraallee ni laallaa barbarillee ni binnaa isin agammaa warri amma gagammaa laalaa jirtan viidiyoon sirriittillee isin mul'atu baatu laayikii xiqqoo hin dagatinaa viidiyoon akka bareedatti hin waraabamne ni beeka kana nama shakkaa achi qabee namni na as laaluuf irratti gaddeebisa haala saniin waraabee jechuudha namni hin hubatu waa'ee yuutuubii quba siin qabu nama viidiyoo hojjetatuuf waraabame namni waan biraa jedha jechuudha asitti naantee barbareen bismillaa akka inni itti waddade barbareen qarshii 1,300 gale 1,200 jira ka 1,000 jira ka 1,100 jira anamma ka warri barbareen jettanii barbareen kee nama guballe onni jedhamu nagarre garuu angisi ufii kiyyaa namuu dabeetee jira jechuudha ufii kiyyaa filadhee mana kiyyatti ufii daasifadhee kana gubee jira maalin irree amma barbaree hunda akkana tolaaltu hin toluun fakkaata isaan gaafatta malee jechuudha barbaree qabdan keessa tokkoffaan kamii kana mangubne kamii jettanii isaan gaafattan malee hundi waluma fakkaata barbaree addaan baafatu namatti hin danda'amu jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaade barbaree qabdu keessa bareeda jenneen qarshii 2,150 binne asitti mootu goommanni qabaan takkittiin qarshii 50 a'uuzu billaa goommana kana duraan akkamitti bittanii anka gizee qarshii 5 qarshii 10 san faayadadha yoo amma kana arku እና ጎመን ይገሩ ማሻአላ ተባረከላ አኒ ጎመን ረዳርቡ እንደንደው ኦሶ ቢቱለ ያዳ ቀባቱ ባደ እንጃላደ ጎመን ሄዱነቶላ ኒ ቢተቹ ሀገቲ ቀባንሱን ቀርሽ ሸንታም ታኔው ቢተሞ ኢኑ እንጅርቱ ጀቹ ደዮ ብልጫደ አመለ ተከኑ ደበለ ጀነኒ ቀባ ለማብነ ቀርሽ ዲባን ጅሬን ካከና ፈካታ ጎመን ሄዱ ጃላዳኒ ላላ ጎመን ይገሩ ፍሬሽ ጀቹ ዳካ የቹን አሙ መጫብሰ ሚነት ፈካተን ቤጎ ገሩ ሄዱ በሬዳ ከቱሬ ሚቲ አገርተኒ ማሻአላ ተባረከላ ኤገሲ ቀባላ መሞሰዴ ቢኔ ካኔ እችማኔ ለድንቸት እቺ ደባራ ድንቸም ቀስኒ ፈካተ ድሮን ቀርሺ ዲደማን ጅራሚ ባ ከባሰን ከመደባን ኩንጀቹ አማ ቀርሺ ዲብ መደብኒ ተኩ ዲዲቃኒሞ ቀርሺ ሸንታም ሀታው ከወንደማ ፋለሰን ቢኔ ራወነ ገረነ ደምናማ ወነ ብራውን ነህነዋፈ ወነ ጀኪየ ዱረትና አፈና አርጌ ጀቹን አርጌ ተኮ ዋነቲ በሬዲዮ ቢቱለ ያደንቀባትኒ ቢታን አማላ ከሲቃባ ወንተ ጀተነ በሬዲ ተኮ ኒ ቢታ ሲተማ እጀርሰ ቢቱ ኑ ያደንቀምኑ ገር ወርገ ጀነና ከነፈ ፈለጠን ኩኒን ኡርጋ አችመት ፈለጣ ጅረና ብቻ ገርተኒ ቀላሊ ከነን ኡርጋ ዮ ብረ ገደበረኒ እጀርሰን ለ ቢኔ jirtu kanallee binnee bira gadda warra jechuudha hordoftoota kiyyaa warri nagaa fattan jira hin banne viidiyoo gadhiisaa hin jiru ni beeka garummoo hojiidhaan ni jira jechuudha waan barbaadan jechuu dandeettanii lakkoofsi kee meetii warri jettan egaa lakkoofsi kiyya gizimara yuutuubii kiyyee viidiyoo gadhiisuu keessatti isinii hima ammallee na dhageeffadha duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin heloo jettanii waan barbaadan ajechuu dandeettanii namoonni diriyaa nagaa fatta diriyaa duwwaa jettan diriyaa duwwaa qarshiin isaa baay'ee waddiidha yoo barbaadan garuu ayajaan isinii fichisiisa kana bira jiru kun diriyaa shaarbii duwwaa ta'ee shiitii isaa wajjin shiitiidha jechuudha diriyaa osoo hin ta'in qarshii 2,900 sun amma 3,000 galee jira sana osoo hin ta'in diriyaa guddaa barbaadna ka dubaayii warri naan jettanii samuuna kanatti dawwaltani yoo isin bitattani qarshii waddiidha garuu isinii fichisiisa garuu isin maallaqa ergitan isinii fichisiisa jechuudha maaliif namni qarshii agasiitiin bitatu baay'ee miti waan ta'eef yoo isin ajajjan ajaja keessan irratti hundaa'e isinii fichisiisuu danda'a bakkuma nishiita fidusanii ka dubaayii irraa galuun ni jirra jechuudha akkasitti akka hubattan abdiin qaba hordoftoota kiyya egaa shunkurtiin kiiloon tokko qarshii 100 yeroo ammaa kanatti timaatimni kiiloon tokko qarshii 60 hanga 50 ka'ee aga 60 jira egaa dinnichaan kiiloon gurguramu masalarratti baay'inaan fakkeenyaaf agartanii madabni kun qarshii 100
nuti yoo amma kun qarshii dhibbaan binne tokko qarshii dhibbaan binne diqqaa sanillee itti daballee affeelliif diqqaa barbaachisa jennee jechuudha. Akkasii kiiloo mi'a akka ta'e hin beeku. Egaa oolmaan gabayaa kanarraa miti ka turbe duraa kana fakkaata. Isiniin jaarra gadhiisee malee viidiyoo hundi keessanuu irraa gammaa feetanii jaalattanii viidiyoo kee ilaalaa turtan galatooma ulfaadhaa. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura. Keeriin isiniin darbiin hamtuun isiniin argine isiniin caanillee isinuma keessa jiraadhe nagaan naa oolaa. Baay'ee baay'ee.